nama sakka sodaan nama akka kabajuu nan beeka garuu maal seete namoonni tokko miira keessa galanii nama miidhuu hin danda'u gorsa obbolummaa ati of eeggadhu bauf galuu kee keessatti of eeggadhu maal gochuu akka qabdu yaa daa'imaa miti garuu akka obbolummaa waan fetitti amanii garuu of eeggadhu siin jedha wanti tokko erga sibira ga'een booda gaabburra ammoo of eeggadhu bakka jirtu naannoo jirtu everything security keessirritti jabeeffadhu siin jedha akkas ishee of eeggadhu dhugaa siin jedha islaamummaan yeroo tokko ati islaama by the way still law islaamadha yeroo tokko dictatorida dictator beektu islaamummaan jechuudha sababni isaa barumsa isaati by the way namoonni baay'ee miira keessa galanii namni tokko waan ta'e yoo dubbatu ajjeesuuf balleessuuf arrabsuudhaaf abaaruudhaaf gadi qabuudhaaf kan deemanii barumsa isaan jalqaba baratanii jiranidha isaanittis hin qabamini garuu ati immoo akka obbolummaa of eeggadhu kana waajjidhaam sin qaba Ani jechuun yeroo nama kiristaanaa keessa jiru yeroo fakkeenyaaf jira miti amma pakai foto pastorin tokko walloole waliyyuu lolan dhufanii kan keenya miidiyaa irratti paastoroonni waliin lolan yeroo sana ammallee macheen keenya jechuun naannoo keessaa beera garuu obboloota kiyya watuma wal lolanii fakkeenyaaf amma ta'u ka'ee paastorin tokko walloole waliyyuu lolan hin dhufaniyyuu malee otoo fakkeenyaaf yookaan immoo mucaan tokko ka'ee paastorii tokkotti bu'ee walitti bu'an mucaa sana paastariin sunis galagalee ilaalu uummanni nama miidiyaa kanaas mucaa sana galagalee ilaalu garuu amma namitti sana tibu'ee jennaan namitti sana akka dingataa seetu na tukiyyoon hin tunne beektaa fayyoo lafa kaatee mana amoon naqinaa minaamin jettee jennaan haare simmitii keessa gade maaliifi akkaleessa dhufee gaafa sinarra akkas uummata kanaan akka jettu natti dhagaamee jennaan naqu mana see mana kon dhufiinaan jedhe sii galeera kanama itti buute sarara diimaatti buute balau manda gombisanii ol na fuudhanii wallaahi ani jechuun utuma abbaan barbaade ani sii galeera nani laallatu maalifanii ittamaneera naataadhe ittamaneera harrallee boorillee naataadhe fudhadheen jira otoo barbaadan naa jedhani waan barbaadan jedhan dhimma isaaniin qabu inna kanatu xiqqoo natti dhagahame malee inna fakkeenya kana sii kaaseen jira waan takkasiisa jedhu sana sii kaase maaliif as ta'e Samali fas galtar ummo esa da ko shacho na galagashitani jirna ra sirba jirtani esa da ke ta acho na galagashitani ra sirba artani bakkan taawon qabu ishi esa da ke ta kofa matau yoma na siajjem dalle wanna jichartani yoma ndo yelle sanut ko na wala matitti na geessana leni fazari fat Ammo abbaan bari kan gaar bachuu galatoomii yaada gajeelaa kanatti qooddeef waan nuti dhagannee kanatti dubbattee asirratti dubbaddeera mana hojiitti akka nuuf eeggatu ati immoo yaada gajeelaa kaastee abbaan bari galatoomii dhugaan inni hubataan akkasii gabaabaa dhumattanis yammoo haalarra jirtu laali namoonni yeroo tokko ammoo kallattiin fuulaa sittiin baay'oo ta'e yaada biraa deebisuu danda'u waan jiru gurmuu siin gala eeggannoo gara jireenya keef waaqayyo immoo itti siin kennu eeggannoo gara jireenya keef garummoon sodaatiin ammoo nu gorsa bolmaa sii kennaarra malee sodaa laphee keessattuu maal jiru akkatti sodaan hin beeku sodaatiin baay'een isaa ammoo akkasirraa lafa dhiitu miti ammoo walumaa minnaa bale akkasirraa lafa dhiitu uffata urguufu miti waan fidu hin qabu ati qophaa keessa miti mandara keessatti kalatti qabda kan hin dhagatu waan naannoo haasa'u miti nama waan dhugaa jiru walitti himna malee saba keetti dhalatti qabda saba kee turtes qabda saba kee jirtus qabda islaamaa keessa yoo taatu iyyuu atanaaf obboleessa kama oromummaan kama namummaatiinis kanaaf jalqaba ofii keeggan haalaan socho'i sodaa keessaa immoo bahi gama kamiin iyyuu immoo akka nuti obbolaa ta'an hin dagatin waliin baamma dooshaa akkasii kanarra kan jiran jala kan jiran amantuun yeroo kamiyyuu obbolaa kan ta'an hin dagatin kanuma siin jenna ammoo sodaa immoo aduu sodaattu immoo jaalala siif qabna yoomiyyuu kanuma siin jedhe dhaabadde nagaa yaada
Waa tokkotu jira amma Islaamaa keessa. Atama Islaamaa keessa jirta. Waa tokkotu jira amma Islaamaa keessa. Yoo maqaa Allah dhufte Allah akka jettee waan raba dubbatte si abaaree dhiisu. Yoo garuu maqaa Muhammad dhufte albee lafaa kaasu. So eenyuun irra eenyutu nurra caalaa kabajamaa faarfama waaqeffama waan jedhu sammuu keetti akka waa dhufuun barbaada. Garuu immoo waan si godhan gama kamiinuu lammaffaa ammoo waa tokko yaadi. Amma ammoo ijoolleen musliimaa yeroo ustaasa keenyatti tuqameedhanii weedhanii isin wallaa jedhanii yani ofii waa dhibbisanii bira hin geenye waan namni sanitti immoo dhugaatti fakkaannaan isa duukaa ursaa jiru ammoo waan namichi sanitti maa jiru immoo dhugaa ta'uu isaallee dabalatanii hin beekan. Garuu sababiin ol beechi dhaabateefiti ija godhatanii duukaa fiigaa jiru. Gaaffillee gaafanii waan rabaraan jiran. So kanatu jira kanaaf akkas miira keessa galu tasgabbaayati ammoo eessa dhaquusa jetteef immoo amantoonni obboloota keeti. Darba siin jedhaani ammoo. Yaa waa itti dabalu maal seeti? I mean bakka kiristiyaanin maal akka barsiisu I mean ati sin beekta na ani jalqabumaa kaasee yaa sin jibbu barumsa itti deemte sana jibba malee namummaadha si jaalanna. Sababni isaa nama akka keetti hin ta'u karadhaa jedha caaffanni qulqulluu kan ammoo ati na caala hin beekta waan ta'eefu. Maybe biyya ormaa deemte natti fakkaatti biyya ormaa hirtaa miti yaamu. Maal godhare arabjuu argeera barra arabjuu argeera beektaa biyya ormaa kana dhaqee qoome nama ta'een ol gashee dhiifama garuu. Abjuu kootti suma dhugaasiin jedha abjuu argeeran beektaa akka wanti kun hundumtuun irratti ta'u ani har'allee boorillee jechuudha abjuu kootti biisaan naa dhufuu dideetu nan abjuu kootti beektaa halkan tokko biizaatu naa deebi'ee jinnaanan Dubaay kana dhufa kana Dubaay kana dhufeen otoo jedhu gidduutti karaa duuba kootiin lola wayiin irratti baname akkuma waan dhukaasa wayiin irratti baname tasuma dhugaa kana nama 3-4 himeen jiraan ijoollee kiristaanaatti illee yeroo sana namoonni dhukaasaan jiru waan ta'eef jechuudha amma suma dhugaa ani nan beeka akka wanti kun ta'u garuu ani jireenya koo keessatti dantaan qaba ani du'allee sodaadhu ani otoo namni hin du'a ta'e dhuguma dubbachuu kani yeroon motora fa'aa biyyatti hojjetaa ture hin du'an ture ani jireenya koo keessatti du'a sin sodaadhu yoo fedha rabbii ta'e barteessee yoo kuftee yoo kufaatee yoo utaallu tokko itti jechina fuu dandeessa fedha rabbii fedha waaqa taana. Sirriidha. Kan jettu mana banattee fittee naarrabsee kuftee dhuftee suura koo galabattee turte. Maal jettaan? Dhiiradhaayi. Amma maal jettee maal jettee? Ayi qoosaa amantii isaatti namni waa'ee amantii dubbatan jiru yuuti bara. Otoo waa'ee amantii haasawaan jiru. Jechuun waa'ee amantaa keessan galiinaati ajandaa karaa qabatanii amantaa keenyaaf cuusii irraa gadi nu barabbeedhaati. Wanni hafi hafu. Amantaan giddii miti abbaan barbaade akka fara barbaade amanu isa wanni nu galchuun jiru garuu waa'ee amantaa keenyaa keessa nu gadi nu bu'a. Kalaas. Atumtu waan amantii qabdu natti hin fakkaattu. Taayimaa buute. Waa si gaafadha leen ture noolle. By the way, amma akka sheeriyaa odootee waa hedduutu haasa'u qabna. Inni waa'ee karaa pooyintii kootti toon deebi'u jalqaba irratti ijoolleen as keessa jirtan nama 4 yookaan 3 ol kiristaanota natti fakkaattunna yeroo tokko beektu namni odoo qarshii qabaatu beekumsa odoo qabu waa gochuu hin dadhaba maaliif jennaani namni waaqayyo yoo isa gargaare malee waan fe'u ta'u milkaa'uu hin danda'u. Qarshii qabaatu bakka namni baay'ee isaa beeku namni milkaa'uu kan danda'u karaa waaqayyootiin qofadha. Karaa waaqayyoodha milkiin kan argamu. So nama kana karadhaa fi ijoolleen kiristaanaa jechuudha. Inni ambiraammoo dhaamsan qabu viidiyoo aamoo kanaan booda ijoolleen kiristaanaa murtanii hin postatina. Yaafu bakka dhiisa. Sababni isaa jarri miira keessa yeroo waan ta'eefu
miira guddaa keessa jiru baay'ee. Innaa sababii gaasumaan ani iyyuu kana dhaammachuun barbaada nama kanarratti yeroo miira keessa galee waa dubbadhe hin gadhiisin araaraakisa. Maante bakka hin gadhiisina miira keessa galanii mucaa kana yoo hubani beebi boru waan ta'e nutti dhaga'amuu hin danda'a waan ta'eef yaafu jechuu barbaadetanii kuni gorsa obbolummaati. Inni ambiraatis jabaadhu gooftaan immoo si haa gargaaru si haa jabeessu waa tokko si dhaamsa dhumaa kenna dhaamsa dhumaa odoo hin jedhu kitaabni qulqulluu maal jedhe warra isaan jaalate amma dhumaa isaan jaalateedha. Namni harka waaqaa yeroo tokko galetee taanaan harka waaqaatiin qabame tee taanaan yoomiyyuu deemi hin deemta fo'aan waaqayyoo dheeraadha hin deemta bakka feegeettee dhufta. Waaqayyo garuu jaalala isaati waan si qabeef nama kamiyyuu kiristaanonni as keessa jirtan jechuudha dadhabdanii warri jirtan fooyi waaqayyo jaalala fooyinni isin qabee dheeraadha baay'ee dheeraadha. Eessa yoo dogeessanii waaqayyo kara mana isaa deebisuu isaanaaf galgala irra jechuun hin haftu yoomiyyuu sababni isaa jalqabamuyyuu ati jaalatteetii miti kara isaa kan dhufte isatu si jaalatee kara kee dhufe waan ta'eef jechuudha. Namoonni as keessa jirtan kiristaanonni dadhabbii guddaa keessa warri jirtan duubatti warri deebitan everything deemaa galgalli keessan garuu jalqaba isa daaraa keessaa isin kaase kara gooftaatti deebi'uun keessan abadan waan hin hafnedha. Akkas eebbifami dachaa eebbifami wajji eebbifamaa isin hundumni keessan. Eebbifama abbaa madosha hawattala eebbifama hundumti keessan mee walli dubbisaa ijoollee baay'ee argataa jira waan ta'eef ijoon nagaa nu gaafadhu mee fikirii mee bakka galmu dhiisaa deemaa dubbachuu isin mijatu ta'e faaris nagaa nu kan gaafadha wal jalaa waa deemtu waan ta'eef fikirii yoo si mijate nagaa nu gaafadhu yoo si mijate immoo namaaf iddoo gannu dhiisii eebbifame wallaggaa qo'atis iddoo gannu dhiisuun kennu ol waan ta'eef ijoon nagaa galata waaqayyo baga nagaan dhufte ijoon. Game. Baga. Okay. Sagaleen keessatti nagaan garuu naan joon.